Haareffamuuti. Haareffamuu maal akka ta'e jenneetu waa'ee Joobiraa immoo barannee turre. Kanaafiyyuu Joobiraa fakkeenya macaafa keenya baafannaa Isaayyaas 40 baafadhaame. Raajii Isaayyaas 40. Isaayyaas 40 31 irraa akka jedhan. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humna isaanii in haareffatu jedhan. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humna isaanii in haareffatu, akka Joobiraas baalleedhaan ol ka'u, hin fiigu garuu hin dadhabani, in adeemu garuu hin mudhuqani kan jedhu irrattiin yeroo sana torban darbe haasaa turre jechuudha. Waaqayyoon abdiidhaan eeggachuu maal akka ta'e baay'ee haasofneerraa, baay'ee dubbanneerraa. Isa irratti immoo waa'ee Joobiraa, maaliif Waaqayyo Joobiraa fakkeenya fudhatee nutti dubbate kan jedhu waa'ee Joobiraa irraa dhaabbannee kwaalitii Joobirri qabu jedheen dubbadhe jechuudha. Waan meeqa dubbanne waa isaa irratti? Torba. Torba Waaqayyo si eebbisu baasonaan. Torba dubbanne jechuudhaan. Jireenya Kiristinnaa keessatti nuunis Joobira irraa wanta nuun barachuu qabnu inni guddaan wanta torba kana Waaqayyo waa malee bineensa kana asirra hin keenye akka Joobiraa hin jenne nuunis har'a biyya lafaarra yommuu jiraannu jireenya sana jiraachuu qabna. Amanaan tokkorraa wanti Waaqayyo barbaadu akka Joobiraa maal ta'utu irra jira jenne ol jedhee deemuutu irra jira. Jireenya sana maddaa godhachuu qaba. Safaraa wajjin ol fakkaachuu hin qabu. Riyaa wajjin ol fakkaachuu hin qabu. Haasaansa haasaa addaa ta'uu qaba jenneera. Joobirri fagootti argaa jenneera. Waan baay'ee dubbanne jechuudha. Joobirri yeroo rileeshnshiippii uummachuu barbaadu olii isaanii gidduutti cal jettee isheen dubartii dhiiruma argitee wajjiniin maaliin gootu rileeshnshiippii hin uummattuu jenneen. Hin filatti, adda baafatti, eenyu akka inni ta'e hin qorte jechuun in ilaalti jechuudhaan. Maal gootee baay'ee nama dhibu keeyaati tokko waan tokko ilaalaan ture ijoollee irratti qorti. Fakkeenyaaf micaashee yeroo gubbaarra teessee asii gadi gadhiistu ofii duukaa buutee micaa jala galteetu hin qabdu. Maal gooti isa dhiiraa sana ilaalti teessee wanta inni godhu wanta inni hojjetu yoom ijoollee koo gadhiisee fiigee dhaqee baalleedhaan jala galee hin qabamoo jette jechuudhaan. Rispoonsibilitii fudhachuu hin danda'a jetti jenneetu ilaalle jechuudhaan. Joobirri jireenya isaa deebisee maal ta'a? Of haaressa. Umuriin isaa waggaa meeqa jiraata jedhama Joobirri? Gara waggaa 40 jiraata. Waggaa 30 immoo walitti dabalata jechuudhaan. Baay'ee na dhibaa ture. Joobirri waggaa 40 jiraata. Waggaa 30 immoo deebisee maal godha? Of haaressa deebisee. Ilaala umuriin namaa waggaa meeqa sagalee Waaqayyoo? 70 yoo baay'ate yoo 80 akkatti sagalee Waaqayyoo walitti qabu ilaala. Joobirri deebisee of haaressa waggaa 70 jiraata. Maal ta'uudhaani kattaa bishaanii jala dhaqeetu yeroo dulloomu Joobirri dhaqee kattaa bishaanii sana jala galeetaa achitti bishaanitti dhaa maal godha wanni isaa baallee isaa kana isa dulloome ofirraa babbaasa. Achi booda baallee haaraa fudhatee kaa humna haaraa fudhatee kaa jechuudha Joobirri. Kanaaf nuunis jireenya keenya keessatti bara 2022 kana haara'uu qabna. Akka waldaattis akka dhuunfaattis akka qofaattis jireenyi keenya haara'uu qabaa kan jedhu irratti dubbanne jechuudha torban darbe. Mee raajii Iyoo'eel boqonnaa 2 baafadhaame. Raajii Iyoo'eel har'a kan wajjin ilaallu Iyoo'eel boqonnaa 2. Raajii Iyoo'eel boqonnaa 2. Torban darbe badhaasa qabaa yoo natti himtan siniin jedheera. Inni irraanfanne yeroon barumsa koo fixuuni badhaasa sinii kenna. Iyoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 35 kaasiti. Maayikiitti naa kennaa nanii naa dubbisiiti. Iyoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa Iyoo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 35. Isa gurmuun hawaannisaa ilmaan hawaannisaa geeriin hawaannisaa qorophisii fi loltoonni jajjaboonni ani isinitti erge sun isin duraa fixan amma iddootti isiniif nan deebisa. Ameen. Ilaa akka jedha sagalee Waaqayyo iddoo kanatti maal jedha? Waaqayyo waa dubbata ture Iyoo'eel keessaan Yihudaatti dubbata. Yihudaan kun immoo nama Saawuzii Bush wayim Saawuz Kingdom isa jedhamu jechuudha. Achitti maal jedheetti dubbata?
Yihudaa jalaatii waan fudhatame wanta nyaatame tokkotu jira. Bara nyaatame yeroo nyaatametu jira. Haala nyaatame tokkotu jira. Wanta isaan jalaa bade sanaa fi Waaqayyo gooftaan boqonnaa tokko dhattanii yeroo ilaaltanii Iyyool boqonnaa tokko yeroo jalqaba bantanii ilaaltanii hin dubbata Waaqayyo akkanattiin jedha. Dubbiin Waaqayyo inni gara koo Iyyool ilma Phexootti dhufe kanatti fufee kan jiruudha. Dubbii Waaqayyooti Iyyoolitti dhufe. Iyyooliin immoo maal jedhaa? Yihuudaan yeroo sanatti Waaqayyo irraa gortee turte. Waaqayyoon dhiistee turte. Akka dubbii sagalee Waaqayyootti jiraachuu dhiisuurraan kan ka'e dha'ichi gara isaanii dhufe. Rakkinni guddaan gara isaanii dhufe jechuudhaan. Rakkinni dhufe kun immoo maa inni awwaanessa kan jedhamu tokko midhaan isaanii kan nyaatu, midhaan isaanii kan fixu, isaan jireenya isaanii Waaqayyo wajjin gochuu dhiisuu isaanii irraan kan ka'e rakkina guddaa tokkotu dhufe gara Yihuudaa, gara Israa'el jechuudha. Yeroo sanatti Waaqayyo gooftaan maccaa dhufeetu kakuu galaaf. Yeroo maali? Yeroo rakkinni dhufe sanatti. Yeroo haaloonni isaan ilaalan hundumtu gaariin ta'an qeetti Waaqayyo iddoo kanatti immoo boqonnaa 2 irratti lakkoofsa 35 irratti dhufeetu kanatti dubbata jechuudhaan. Maal ittiin jedha Waaqayyo? Isa maal jedha annane? Gurmuun awwaanessa. Awwaanessi kun eessarra jira? Boqonnaa 1 irra jira. Gurmuun awwaanessaa jechuun awwaanessa beektu miti maal nyaatti isheen? Midhaan namaa nyaatti isheen? Hojiin ishee midhaan namaa nyaachuudha. Midhaan namaa balleessuudha. Midhaan jechuun immoo nama qotatee bulu tokkoof maal isaati? Biizineesii isaati. Kan inni ittiin guddatuudha. Kan inni ittiin nama ta'uudha. Kan inni ittiin ijoollee isaa jiraachisatuudha. Kanaaf iyyuu maal gooti? Midhaan isaanii jalaa nyaatte. Awwaanessa miti. Achi hoo maal isheedha? Ilmaan ishee sedha. Ilaalaa. Haadhaaf abbaa duwwaa miti jechuudha. Ijoolleen ishees maal jalaa nyaachaa jira? Midhaan isaanii jalaa nyaachaa jirti. Jalaa balleessaa jirti. Jireenya isaanii balleessaa jirti jechuudhaan. Midhaan isaaniitti buuchi jireenya isaanii balleessuudha. Wanta isaan qaban hundumaa balleessuudha jechuudhaan. Yeroo tokko jireenya keenya keessatti akkas taana nuun. Yeroo kana qabanneerra jennutti nu jalaa badeefaa argina. Yeroo hojjedheen amantaa jennutti wanta nu yaannessu nu jalaa badeefaa argina. Maaliif yaadna? Akkuma silama obboleessi koo dubbachaa ture. Maaliif kun ta'enna? Maaliif kun hundumtuu narra ga'e? Jenneetu of gaafanna. Waaqayyo godhe moo narraa rakkinni isaa jennee of gaafanna. Iddoo kanatti boqonnaa 1 irratti Waaqayyo gooftaaf abboomamuu dhiisuu irraa kan ka'e kun hundumtuu itti dhufe. Waaqayyo immoo deebisee akkanatti hin jedhe. Waaqa araaraatu waan ta'eef haalelluuyaa. Waaqayyo waaqa araaraa waan ta'eef akkanatti hin jedhe. Ani deebisee maal isin godhaa? Deebiseen isin aareessa. Ingiliffisaa akka jedhan deebiseen isin aareessa. Deebiseen iddoo duriitti isin deebisa. Ulfina duriitti isin deebisa. Eebba duriitti isin deebisa jedhaan. Waaqayyo jechuudha iddoo kanatti Iyyoo'el keessaan Yihuudaadhaan. Har'as Waaqayyo iddoo duriitti nu deebisuu barbaada. Obboloota koo namni mana isaa haareffatu fakkeenyaaf qalamii dibata namni mana isaa hin haareffata si'a tokko. Qalamii isaa ijoolleen jalaa balleessinaan haalli jalaa beessinaan deebisee haareessa. Manichuma sana deebisee maal godhaaf? Haaraa godhaaf hin bareechaaf jechuudha. Iddoo isa durii isa jalqabaatti deebisaaf jechuudhaan. Har'a Waaqayyo wanta inni nuuf gochuu barbaade bara 2022 kana keessatti iddoo dur nu jalaa fudhatame waatu nu jalaa fudhatameera. Waatu nu jalaa nyaatamee jira. Waatu nu jalaa qabamee jira. Akka waldaattis, akka dhuunfaattis, akka maatiittis Waaqayyo gara sanatti nu deebisuu barbaadeera. Iddoo kaleessa nu jalaa kaadne sanatti deebinee Waaqayyo nu haaressuu barbaadee jira. Maal Waaqayyo nu haaressuu barbaade? Sarratti dubbadha baay'ee. Maal Waaqayyo jireenya keenya keessaa haaressuu barbaade? Maal Waaqayyo jireenya keenya keessaa haaressuu barbaade? Tokkoffaan Waaqayyo jireenya amantootaa keessaa kan inni haaressuu barbaadu jireenya maaliidha? Meenaa wajjin jedha. Jireenya maalii? Jireenya Waaqayyoon sodaatu. Waaqayyoon sodaachuun bara baree keessa jirra nuuna. Dhaggeeffadhaa gaariitti ergaa kana. Waaqayyoon sodaachuun jechi jedhamu kuni jireenya koof jireenya keessan keessaa badeera. Iddoon qabamu. Hundee jireenyaa keessaa waldaa kiristaanaa keessaa tajaajilaa keessaa nama guddaadha jettan keessaati. Kan bade yoo jiraate sodaa Waaqayyooti. Waaqayyoon sodaachuun nu keessaa badeera.
Waaqayyoon sodaachuun nu keessaa badee tajaajilli garuu nu keessaa hin banne. Lallabni nu keessaa hin banne. Faarfannaan nu keessaa hin banne. Raajuun nu keessaa hin banne. Garuu Waaqayyoon sodaachuun nu keessaa badeera. Waaqayyo immoo jireenya keenyarraa kan inni barbaadu inni guddaan isaa maal sodaatamuudha. Sodaachuu jechuun maal jechuudha? Sodaachuu jechuun waan Waaqayyo jedhe gochuu jechuudha. Namni yeroo Waaqayyoon sodaatu wanta Waaqayyo ittiin jedhe gochuu jalqaba, wanta Waaqayyo ittiin jedhe hojjechuu jalqaba, wanta Waaqayyo ittiin jedhe raawwachuu jalqaba. Waaqayyo sodaachuu jechuun kana. Waaqayyo gooftaan maccaa gaaf tokko dhufeetu Saa'oliin akkanatti jedhe. Dhaqiitii jedhe. Isa boojite hundumaa maal godhe? Balleessi jedhe Waaqayyo. Fixi. Na aarsaa naa dhiyeessi hin jenne Waaqayyo. Ilaa aarsaa dhiyeessi hin jenne. Amma inni akkamitti yaadee Waaqayyo aarsaa inni dhiyeessu tokkotti akka inni gammaduutu sammuu isaa fudhateera waan ta'eef tajaajila kootti hin gammadadhee waan fudhateef namni kuni Saa'ol namni jedhu wanti Waaqayyo ittiin jedhu gabraa wanta inni godhu immoo gabraadha. Balleessi wanta boojite hundumaa balleessi naan inni hin balleessine. Inni immoo maal godhe sagalee Waaqayyo? Keessaa ishee coccoomaa taate ishee gaggaarii fudhatee galeetu mana isaa keessa kaa'ata. Mana isaa keessa yeroo inni kaa'atutu Waaqayyo gooftaan maccaa dhufeetu maal inni sagalee inni dhaga'amu kun ittiin jedhe. Innaa maal ittiin jedhe? Ani maaliif jedhe? Eenyutu dubbachaara? Waaqayyo simaaf hin kanan godheedhe. Aarsaa dhiyeessuudhaaf inni kaadhe dubbichi immoo simaaf dhiyeessu. Waaqayyo gooftaan maccaa aarsaa naa dhiyeessu ittiin jedheera. Waaqayyo gooftaan maccaa naa fidii kottu ittiin jedheera. Hin jenne. Waaqayyo kan itti dubbate maal ta'e? Balleessi jedhe. Fixi jedhe Waaqayyo. Dhiisi jedhe. Addama jedhe. Inni garuu Waaqayyoof abboomamuu hin barbaade. Waaqayyo gooftaan maccaa dhufee akkanatti hin jedhe. Aarsaa caalaa maalitti hin gammadaa jedhe? Abboomamuu ittiin gammadaa. Har'a waan tokko sirriitti meengala. Tajaajilan as dhaabadhee tajaajilu Waaqayyoon hin gammachiisu. Yoo akka inni of goyyomsina ta'e paasterii ta'uun koo Waaqayyoon hin gammachiisu. Faarfataa ta'uun keessan Waaqayyoon hin gammachiisu. Jireenyi keessan Waaqayyoof hin abboomamu taana. Waldaa dhuftaniif Waaqayyo isinitti gammadaara isinitti fakkaatanii na gowwaa taadha. 1,000 angel in the heaven. Miliyoonota kan ta'an sa'aatii kana nunas teenya. Qulqulluu fuula isaaniillee arguu kan hin dandeenye gadi jedhanii fuula isaanii gombifamanii Waaqayyoon ilaaluu kan hin dandeenye kan waaqeffachaa jiran. Waaqayyo isa nuun asii iyyinu miti kan inni barbaadu. Isa nuun abboomamnu barbaadaaf Waaqayyo. Waldaa dhufuu koomu isiniin gammachiisuu danda'a. Isin immoo natti gammaduu dandeessu. Ani immoo isinitti gammaduu danda'a. Abalummaa. Garuu Waaqayyo maalitti gammada jireenya keenyarraa? Jireenya Waaqayyoof abboomamu. Kanaaf Waaqayyo Saa'oliin ani isatti hin gammada miti. Kan itti gammadu yoo jiraate abboomamuudha. Saa'ol ati garuu nan sodaanne. Naaf hin abboomamne. Nan dhageenye. Waan an jedhen goone ati. Kana booda mootummaa kee sirraa kaasedha. Hin tuffate Waaqayyo. Irraa kaase mootummaa isaa. Yaa saba Waaqayyo bara kana Waaqayyo sodaatamuu. Sodaan Waaqayyo gara waldaatti deebi'uu qaba. Deemsi keenyaan Waaqayyoon sodaachuu qabna. Jireenya keenyaan uffata keenyaan namoonni yommuu waldaa dhuftan uffanni keessan Waaqayyo gooftaa maccaa duratti Waaqayyoon hin ulfeessaa jiru. Sodaatamuu qabna. Namni keenya hundumtuu ulfina Waaqayyooti. Mana qulqullummaatiin nuun jedhama. Mana qulqullummaa jechuun arraba koo duwwaa ta'uu hin qabu. Sammuun koo kaasee amma rifeensa miila kootiitti namni koo hundumtuu kan Waaqayyoo ta'uu qaba. Ta'uu qaba saba Waaqayyoo. Waaqayyoon sodaachuun jireenya keessan hundumaa dhuunfachuu qaba. Nanna tokko duwwaan Waaqayyoon sodaachaa tokkoon immoo biyya lafaa wajjin deemuu hin qabnu nuun. Bara 2022 Waaqayyo gooftaan kan inni nurraa barbaadu yoo jiraate sodaatamuudha. Isatti immoo deebi'uu qabna jechuudha. Waaqayyo akkanatti hin jedhe Abrahaamiin. Abrahaam jedhe akkati na jaallattuun baraa jedhe. Na jaallattaa jedhe. Akkati na jaallattu baruudhaaf immoo jedhe Waaqayyo. Ilma kee ishee tokko ishee mansii kenne dhaqi maal naa godhe aarsaa naa dhiyeesse. Hambatu Waaqayyo aarsaa naa kennii miti. Waldaa yoo dhufu nutti cimeera bara seenaa nu.
Dalagoonaa kennitere በኢየሱስ ስም ነቆራ kun jedhu afaan taataa naawwan waaqayyo garuu Abrahaamin naqe Abrahaam ittiin jedhe ilman sii kenne kana naa kenni isuman sii kenne tokko duwwaa qabaam isumanni tokko qabu waaqayyo dhaqe naa kenni ittiin jedhe Abrahaami micaasaa caalaa eenyu jaallatee jira waaqayyoon jaallatee jira sagalee waaqayyoof hin abboomame waaqayyoon dhagee haleluuyaa nu haa deebisu waaqayyoon sodaachuutti waaqayyo maal ittiin jedhe beektu Abrahaamiin ati na dhageessee maal na taatee taa'e na sodaattee taa'e na sodaattee taa'e na dhageessee waanan jedhe na abboomamte na sodaattee taa'e Abrahaamitti har'a waaqayyoon sodaannaa nuun sodaa waaqayyoon nu keessa jira haasaa keenyaan waaqayyoon sodaannaa jireenya jiraannu waaqayyoon sodaannaa of gaafachuu qabna waaqayyoon sodaachaan jiraachaa jedhaan obboloota koo Yesuus deebi'ee gaafa dhufu waldaa akkasii keessatti jiraatte waldaa akkasii keessa turte siin hin jedhu na sodaattee taa'u yeroo biyya lafaarra turte jireenyi kee maal fakkaata abdiisaa har'a akkamitti jiraachaa jirtanaan jedha gooftaan isinitti musintu paasteriitti na beeka malee waaqayyoo mucaasaatti na beeka isinis ol qixxee waaqa duratti ol qixxee nuti keenya lafa kana irratti maqaa taayitilii ol ilaannee jirra malee waaqayyo duratti maqaa tokko duwwaa qabna intala koo ilma koo daase kana duwwaadha waaqayyo duratti mucaa guddifataan qabu waaqayyo tokko mucaa guddifataa hin qabu waaqayyo waan akkasii nama qaba waaqayyo ija tokkoon hunduma koo akkuma obboleessa koo ilaalutti ni ilaala waaqayyo jireenya kootiin tajaajila kootiin deemsa kootiin nan abboomamaan jira isa jedhu waaqayyo barbaada malee jireenya keenya okay abboomamuu keessaa maal arganna nu namni jireenya abboomamuutti yeroo jiraan waaqayyoof abboomamnee yeroo jiraan maal arganna sagalee waaqayyo irraati ilaalla macaafa fakkeenyaa 19 baafadhaa yoon abboomame maaliin argadha warra jettanii fi abboomamee waaqayyo wajjin yoon jiraate jireenya maaliin argadha tokkoof laakunoo akkeedha sagalee waaqayyo Faarsaa 19 23 fakkeenya 19 warra onlaayinii jirtan 1923 akkana jedha sagalee waaqayyo waaqayyoon sodaachuun jireenya maal na godha nama geessaa agartaniitu waaqayyoon yeroo sodaattee jiraattu jireenyatti si geessa namni sodaa waaqayyootiin guutame yaaddoo malee maal ta'a boqotaa'edha haleluuyaa hello na dhagaartu waaqayyoon sodaachuun jireenyatti nama geessa jireenyi moo eenyunni Yesuus jedhama Yesuus akka jedha ani jireenya jedhe ani karaadha jedhe ani dhugaadha jedhe jireenyi bara baraa Yesuusidha jireenya Yesuus sana bira godhuuf karaan isaa immoo waaqayyoon sodaatanii jiraachuu jedhama waaqayyoon sodaatanii jiraachuu jedhama eessatti lafa hojjettutti lafa waaqayyo duwwaa si argu makiinaa kee keessatti lafa waaqayyo duwwaa si argu lafa namni sin argine sanatti siree kee biratti haleluuyaa ha sodaannu waaqayyoo maaloo waaqayyoon sodaachuun ulfina qaba ulfinni isaa maal waaqayyoon sodaachuun jireenyatti nama geessa namni sodaa waaqayyootiin guutame yaaddoo malee boqotaa yaaddoon arra jireenya namaa kee kan inni baay'ate sodaa waaqayyootiin jiru jechuudha qorichi yaaddoo akka wangeelaatti maa jedhama waaqayyoon sodaachuun qorichi yaaddoo rafanii ka'u qoricha mataa duwwaa fudhachuutu hin ta'in qoricha mataa ol kan ta'e kan inni jedhamu kiristiyaanaaf waaqayyoon sodaatanii jiraachuudha sodaadhu jiraadhu waaqayyoon ijoollee kee waaqayyoon sodaachuu barsiisi ganaana wangeela irraa ilaalla haleluuyaa atee dhaabbataadha garuudha nama dhibaam sagalee waaqayyo wanti hamaanis isatti maal hin ta'u hin bu'u namni waaqayyoon sodaatee jiraatu maal ittiin bu'u wanti hamaan maal hin ta'u ittiin bu'u siniin jedha sagalee waaqayyo wanti hamaan sittiin bu'u yoo na sodaattee na jiraattee siin jedha gooftaan sagalee isaatiin yoo jireenya kee keetti naan na sodaatte hamaan sittiin bu'u
Amaannatti bu'attee yaadin sodaadhatu Waaqayyoon. Waaqayyo wajjiniin jiraadhate. Waaqayyo hamaarraa si eega. Ameen ameen. Wangeela kaa irra darbuu hin dandeenyu. Akka jedha kunoo. Macaafa fakkeenyaa 10:27 fadhaame 10:27. 10:27. Fakkeenya 10:27. Waaqayyoon sodaachuun bara jireenyaa maal nama godha? Inni yeelessa qorichi umurii dheeraa jiraachuu eessu keessa jira. Na wajjin jecha Waaqayyoon sodaachuu keessa jira. Qoricha sodaa Waaqayyoon sodaachuu. Boqonnaan rafanii ka'u Waaqayyoon sodaachuu. Umurii dheeraa biyya lafaa irratti jiraachuun Waaqayyoon maaloo sodaachuu. Wangeela la. Ana miti ani ittiin dabalu. Waaqayyoon sodaachuun bara jireenyaa inni dheeressa. Barri horra jallootaa garuu maal ta'a? Hin gabaabbata. Ilaa isinitti ni maara. Jallaan umurii isaa gabaabaadha sagalee Waaqayyo. Namni naan sodaattee jiraattu garuu umuriin kee maalidha? Dheeraadha. Abeet wangeela kana. Abbaa kee haadha kee fi maal godhi? Maal taataadha? Umurii dheeraa jiraatta. Ilaalaa. Ana duwwaa bitee Waaqayyo. Ana duwwaaf moo ulfina laattee fi abbaa kee haadha kee moo dhidhiittattee jiraatte hangafa keef ulfina laattu taanaan umuriin kee ammayyuu hin gabaabbata. Abbaa keef haadha keef hangafa keef namoota Waaqayyo si dura ol kaa'eef ulfina laattu taanaan ammayyuu Waaqayyo akkasiin jedha sagalee isaan umuriin kee hin gabaabbataa siin jedha. Abbaa keef haadha keef garuu Waaqayyo irratti ulfina laatteennan maal taata umuriin kee maal ta'a hin dheerattaadha. Waaqayyo sin haa eebbisu. Warri abbaa keessaniif haadha keessaniif ulfina laattanii jiraachaa jirtan. Sinitti himaa umurii dheeraa jiraattu. Wangeela kakuudha kun. Hin geeddaramu kun. Ijoolleen abbaa isheef haadha isheef ulfina laattu umurii dheeraa jiraatti. This Ameerikaa jetteennaan immoo hin badda sitti himaa. Abbaa keef haadha keef hin abboomamtu taanaan kuni guddadheera maanni isaan dilloomoodha isaan gatiin qaban maal beeku isaan jettana. I am telling you Waaqayyo waaqa irra taa'e si dhaggaa. Ayicha mana keetti fidaarta. Jireenya ijoollee keetti ayicha fidda. Waaqayyo abbaa kee haadha kee ishee madulloomtu isan beenne san isa faaniin caaluu dandeessu san garuu yoo abboomamteef Waaqayyo karasaa eebba dhangalaasan bayyuu haaleluyyaa. Abbaa haadhaaf ofii fi abboomamuun umurii dheeraa namaaf kenna. Hawwish Ingiliffaan ijoollee biyya kanaatti kana lallabe. Maali beektu baratti namni abbaa haadha isaaf ulfina laalla. No naga'u ijoolleen. Nuuni yoo biyyaatti dhalannee dhumne abbaa haadha dhaga'uu dhiisneerra. Dhagaa obboloota koo umurii keetu dheerata Waaqayyo abbaa haadha kee. Barumsaan caaluu dandeessa, digirii qabaachuu dandeessa, akka barbaadde barachuu dandeessa. Sitti nima Waaqayyo nama dulloomaa kee aan eebba siiqa. Kunoo gaara bakka hin jijjiiramu. Min barachuu kee dhimma hin qabu Waaqayyo. Waaqayyo waaqa pirinsipaalii eeguudha. Seera Waaqayyo. Hangafa keef abbooma isin jennaan abboomteennaan eebbi jira. Ameen. Waaqayyoon sodaachuun maal namaaf fida? Boqonnaa, jireenya, eebba. Haleluuyaa. Ameen jedhame. Taa jira. Waaqayyoon sodaachuu dhiisuun immoo maal nama godha? Umurii namaa gabaabsa. Umurii namaa gabaabsa. Wangeela. Wangeela. Wanti namni qajeelaa eeggatu gammachuudhaan. Yeroo Waaqayyoon sodaattee jiraattu kan si eeggatu gammachuu duwwaa. Ana jedhame namni qajeelaa kunola. Abdii nama jallaa garuu maayin? Nami jallaan dhumni isaa badiisa bakka. Hin bada nami jallaan. Hafuura jallinaa ganama kana Waaqayyoon keessaa rukutu. Jallinni jechuun maal beektu? Waaqayyoof abboomamuu dhiisuu, Waaqayyoon sodaachuu dhiisuu jechuudha. Waan gabiraan qabu. Ittaan sina wangeeluma dubbannaa. Macaafa fakkeenyaa 23 irraan deebi'ee dhiifama guddaa. Maqaa fakkeenyaa boqonnaa 22. 22 fakkeenya. 22 baafadhaa. Fakkeenya 22. Ilaalaa. Lakkoofsa 4. Gara of deebisuu fi Waaqayyoon sodaachuun qabeenyaadha. Wangeela kana ilaalaa. Gara of deebisuuf Waaqayyoon sodaachuun maalidha? Qabeenya. Hello. Qabeenyaadha. Waaqayyoon sodaachuun gara of deebisanii jiraachuun
Garuu nama Itoophiyaa dhufne kana keessatti waan tokko nu yaadaan ture. Gara of deebisuun yeroo baay'ee akkam beektu nuuf aadaa nu ta'ee dhufe waan ta'eef. Gareedhanii akka jedhanii deemuu nutti fakkaata. Namni bakka yoo keedhee gad deemee bakka baluun koo gad of deebisaa jira. Garaasaa kee jallina meeqatu jira. Namni numtuu gad of deebisee miti. Akkasiin jedhu Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa garaa ilaaluudha. Gad of deebisuuf gad of deebisuu jechuun maal jechuun? Obboleessa kooni na dura bahi jechuudha. Siifa ta'u jechuudha. Guddadhu jechuudha. Bal'adhu jechuudha. Akkuma amma sila dubbatamaa nama ta'e jechuudha. Gargaaru jechuudha. Haleluuyaa. Gad of deebisuun kana. Gad of deebisuun koo obboloota koo keeshaa ta'uudhaan akka wangeelaatti. Ala keeshaa beektu miti ishee dur biyya keenya keeshaa beektu ishee amma biyya kana ammoo maa jettanii waamtu. Ishee waa irratti jijjiiranii galgalan. Maa jettan? Ingilizinyaa ishee isin kaawwate keeshaa isheedhaan isinitti himan immoo. Ilaa isheen biyya keenya dur keeshaa kaanna ammallee egaa gooftaa galatu guddannee biyya Chaayinaa iyyuu guutteetti biyya keenya keeshaan afeeraa isheerra kakkaatanii galu. Kiristiyaanni akkasiyaa gad of deebisuu jechuun Waaqayyoof jiraatanii foon ofiif du'u jechuudha. Waaqayyoof jiraattaa foon keef immoo hin duuta. Beekumsa keef hin duuta. Ogummaa keef hin duuta. Wanta Waaqayyoof hin taaneef duutee Waaqayyoof jiraachuu jechuudha gad of deebisuu. Jireenya adda ta'e tokko jiraattee darbu jechuudhaan gad of deebisuu. Malee akka gad deemuu miti. Ituu umurii namaan gahin tokko dheedha. Dugda keenya cabsiin gad of deebistee. Samiti. Qabeenyaa qaba Waaqayyoon sodaachuun qabeenyaa habta seedhu. Sagalee Waaqayyo qabeenyaadha Waaqayyoon sodaachuun. Ulfinaa fi jireenyaaf maal ta'a? Namaaf kenna. Haleluuyaa. Ulfina barbaaddu. Ulfina barbaaddu warra jirtan. Qabeenyaa barbaaddu. Kabaja barbaaddu. Waaqayyoon sodaadhaa. Qorichisaa kana. Waaqayyoon sodaachuun waldaan 10tti jalqabaa meeqatti dhufuu miti. 10 ruubitti dhufuu miti. Waaqayyoon sodaachuun yeroo hojii keetii daqiiqaa 5 dabarsitee dhattaa achi teessee eeggatama kilaakiif kuluukii gootutti ati garuu waldaa yeroo dhuftu namni kilaakiif kuluukii si gochiisu hin jiru Waaqayyo waaqarraa si argaa jira. Sitti himaa iji Waaqayyoo si ilaala. Yeroo Waaqayyoon atiin sodaadhu Waaqayyoon jiraadhu yoo hin jiraatta ta'e kiristinnaa. Waaqayyoon sodaachuun yeroo Waaqayyoo eeganii jiraachuudha. Waldaan 10tti jalqaba taanaan 10tti manaan bahin. Ijoolleen kee torban guutuu mana barumsaa yeroo dhaqan irribarraa kaastee qopheessitee yeroodhaan fiddee mana barumsaatti baasiitti laatta. Waldaa sanbata yeroo ta'u maaliif irribarraa kaastanii qopheessitan? Waay! Maaliif hin kaatu mucaan kee? Maaliif hin ka'u ilmi kee? Maaliif Waaqayyoon hin sodaattu kaa? Eenyurraa bara mucaan kee? Atoon sodaanne Waaqayyoon. Atoon jiraanne Waaqayyoof. Atoon bulle Waaqayyoof. Inni boroo akkuma kee ta'a. Akkuma keetaa wanta irraan facaasne naammattu. Akkuma keetaa ati Waaqayyoof hin abboomamne yoo 10tti ettee dubbatame yoo ilmi kee yoo abbaan koo haadhi koo 10tti waldaa dhaqan jennee boru yeroo guddatu haadha manaa isaanii maali sokkee maami sokkee dee guddatu. Jiraataadha Yesuus. Kaasirri barraa no qopheessi fidii kottu yeroo Waaqayyoo eegi Waaqayyoon sodaachuun kanaa. Haasaa miti Waaqayyoon sodaachuun jireenya. Waldaan meeqatti jalqaba? Natti himaa meeqatti dhuftu sin? Sodaachaa jirtu Waaqayyoon? Waaqayyoon sodaachaa jirtu? Warra onlaayinii jirtan Waaqayyoon sodaachuu jechuun yeroo Waaqayyoo eeguudha. Warra jirtanis Waaqayyoon sodaachuu jechuun yeroo Waaqayyoo 10 duras ga'uudha. Ani mee namni tokko jira waldaa keenya. Ani yeroo hundumaa nama sanaan akkasiin jedhaa ofii koo waan anas jiruuf. Ituu Yesuus dhufe anumaaf sitti sokkaan jedha yeroo hundumaa. Ol fudhannee faarfattoonni immoo Waaqayyo sinaa eebbisuun dhuftu sinis bakka ol fudhannee sokkineerra hin jedhaan. Sabi kun hin dhumtu naftu sin. Na gaddisiistu. Bakka haftaniittu. Maaliif? Meeqatti dhuftan isin? Yesuus immoo 10tti dhufee bakka kottu waan deemnaati jedha sinasuma 10 ayyaa Waaqayyo nutti araaramu. Mee ameen jedha. Hinatu yeroo Waaqayyo dhaame. Yaa hinatinaa maaloo mee dhiisaa mee geeddaramaa maaloo. Mee ijoollees kaasaa irribarraa
10 dura kaasaa. Shaaworii kennaafi fidaa kottaa. Adeeminu mee haariifnu maaloo faaraa mee of geeddaraa mee. Ani kusi tokko keessumaa nan saalfadha waan baay'ee dubbachuu. Biyyaa dur lafa deemne miti. Mee kottaa mee lafa warri deemtanii beektan akka koo. Makiinaan an guddattan waaqayyo sana eebbisu. Lafa yeroo deemnu durii annan yaadadha maanguddoo tokkotu naannoo keenya jiru. Macaafa qulqulluu isaanii baachuu hollolla ijoollee safaraa wajjin anatu baataa. Isaan teellaa deemna. Isaan nu dura deemu dura immoo taa'u isaan waldaati. Nuun immoo isaan dura taa'anii teellaa dhannee teenya. Durayyuu hin teenyu. Makiinaan deemaa akkoo mee macaafni keesseera. Mee macaafa keessa warri fidattanii dhuftan. Kan keessan hin jedhu. Kan keessan kan waldaa dhiisaa. Kan keessan. Namni fidattan harka ol kaasaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Ergaan dubbadhu mana kee irratti haa ta'u. Eebbisaa si haa qaqqabu. Kan keessan warri fidattan nama tokko duwwaadha. Ilaa kana. Kan kee fidatte waaqayyo si haa eebbisu. Inni waldaa jiru kan keessummaati. Inni galaara. Inni waldaa jiru kan wangeela qabatanii dhuftan taanaan jireenya kiristaanaatti ani isinitti hima dhugaa waaqayyoon isinitti hima. Akka qoosaatti isinitti himaa isinitti fakkaata. Wangeelatti jiraachuun eebba qaba. Ani biyya turre keessatti biyya baqaa keessatti biyya baqaa jiraannu keessa turre keessatti poolisii irraallee kan nu baasu wangeela keenya ture. Yeroo nun qabannee deemnu waldaatti dhufan jedhanii nu gadhiisu. Maaliif biyyichi wangeelatti baay'ee amanu. Amma waan isinitti hima. Amma waan tokko isinitti hima. Isiniin gaafadha. Waan ofiin goone micaan keen godhitu jettee hin godhaa? Natti himaa. Wangeela ofii qabattee hin deemtu taanaani hin dhuftu taanaani moona wangeela qabadhuu deemi waldaatu hin jedhe daadii you don't have it akkamittiin qabadhanaan ijoolleen biyya kanaa qoosaan beektu. Asin ol sobnu minaamin hin jiru ijoollee biyya kanaa. Ijoolleen kee waan ati gootu ta'u. Waan isatti dubbattu taanaa isatti jiraattu ilaalu ijoolleen Ameerikaa. Inni galaana waan haasaa macaafa qulqulluu qabattee yerooti manaa baatee micaan keen qabanne taanaan do you have your Bible tutti hin jettee ati qabda waan ta'eef maal siin jedha? Oh sorry daadii dhaqeen fidadhee dhufaa. Ati hin qabdu taanaan oo maal siin jedha? Ati hin qabdu mi'eetta. Dubbachuudhaan mirga hin qabdu. Inni galaana waan haasaa dubbachuudhaan mirga hin qabdu. Waaqayyoon sodaachuun garuu maal ofii jiraatanii isa tokkotti agarsiisanii darbuudha. Ijoollee kee irratti waan ati irra facaastee hammatte gaaf tokkotti deemina isatti. Waaqayyo sodaadhaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Okay. Fakkeenya immoo 25 baafadhaa mee. 28 dubbisneerra. Macaafa keenya 28. Fakkeenya 28. Lakkoofsa 14 maalidha? Namni yeroo hundumaa waaqayyoon sodaatu maal qabaa? Eebbifamaadha. Namni yeroo hundumaa yeroo waldaa dhufu duwwaa hin jedhu sagalee waaqayyoo. Yeroo hundumaa namni waaqayyoon sodaatee jiraatu eebbifamaadha. Ameen. Namni mataa jabaatu garuu maaloodha? Rakkina keessa hin bu'a. Mataa jabinni rakkina kee nama buusa. Nama baay'ee kanatu rakkina kee buuse. Maqaa Yesuus. Jabi dhaqqana ani wangeela gaanii irratti ittiin dabalu ittiin qannasu siniin jedheedha ittiin gaafatama waaqa irratti. Namni yeroo hundumaa waaqayyoon sodaatu eebbifamaadha. Abrahaam kan inni eebbifame maaliif? Waaqayyoon waan sodaatuuf waaqayyo maal jedhe? Sin eebbisaa abbaan si godhaa orri si abaaran hin abaaramu jedhe waaqayyo gooftaan maccaa. Eebba waaqayyo kee jiraachuun barbaaddaa? Waaqayyoon sodaadhu. Manni keen eebbifama. Gaa'illi keen eebbifama. Ijoolleen keen eebbifamu. Haaleluyyaa. Waaqayyoon sodaadhu. Wangeela kana. Namni mataa jabaatu garuu rakkina keessa obbuusaa. Biyya keenya rakkinni guddaan jiru. Mataa jabinatu kan hundumaa keenu buusu. Miti. Mataa jabinatu arra ol fixuutu nu fide biyya keenya hangam biyyaana. Mataa jabina. Kuni afuura maqaa Yesuusin kun nurraa haa cabu. Ameen jedhaa. Yoo qabaattan haa cabu yoo hin qabdan ta'e immoo eebbisaa sinaa qaqqabu. Ammoo
25 baafadhaa. Macaafa faarfannaa 25. Macaafa faarfannaa 25. Maal jedha? Macaafa qulqulluu irraa akka jedha. Lakkoofsa 12-14 akkana jedha. Namni Waaqayyoon sodaatu eenyudha? Gaaffii gaafata Daawit. Namni Waaqayyoon sodaatu eenyudha? Karaa foochuun isaaf ta'u Waaqayyo maal ta'a? Isatti argisiisaadha. Namni Waaqayyoon yeroo sodaatu Waaqayyo maal sitti agarsiisa beektaa? Yeroo Waaqayyoon sodaattee jiraatu karaati filachuun siif ta'u karaa gaggaarii karaa amaarraa no kun siif hin ta'u no kun siif ta'a biizinesiin kun siif ta'a biizinesiin kun siif hin ta'u hojiin kun siif ta'a hojiin kun siif hin ta'u. Haleluuyaa. Maaliif akka jedha karaasaa karaa jechuun jireenya isaa bultoo isaa Waaqayyo maal ta'a itti agarsiisa. Karaa inni deemuu qabu kan inni hojjechuu qabu Waaqayyo itti agarsiisa. Maaliif? Waaqayyoon sodaateera waan ta'eef. Inni jedha gaariitti hin jiraata. Sanyii isaa lafa maal ta'a hin qabataa. Haleluuyaa akkeedha. Namni Waaqayyoon sodaatu laala inni gaariitti hin jiraata. Gaariitti jiraata. Gaariin akkasiif ta'uuf Waaqayyoon sodaadhu. Sanyii isaa maal ta'u? Lafa qabatu ijoolleen isaa. Haleluuyaa. Sanyiin kee maal ijoollee keetisiif? Ijoolleen kee lafa qabatu. Hin dhaalu jechuudha. Waaqayyo maalitti hin jedhe Iyyaasuudhaan? Lafa tejjette hundumaa maal si godhaa? Dhaala godheen sii kennaa. Ani Waaqayyoon sodaadhee yeroon jiraadhu ijoolleen na keessaa ba'anii laficha dhaalu. Because Waaqayyo abbaan isaanii Waaqayyo na sodaateera jedheetu ijoollee koodaaf immoo eebba kenna jechuudha Waaqayyo. Eebba maali? Eebba dhaalu, guddina, bal'ina. Haleluuyaa. Waaqayyoon sodaadhaa isin. Ijoollee keessaniif illee eebba taatu. Achi yoo lakkoofsi 14. Waaqayyo orra sodaataniif yaada isaa dhokkotaayyuu maal hin ta'u? Hin beeksisaadha. Waan dhoksuun qabu. Ani garbicha koo eenyu jalaa? Abrahaam jalaa dhoksee waan an godhu qabaa. Mistira dhoksuun qabu Waaqayyo. Ati Waaqayyoon sodaannaa Waaqayyo sitti hima baqa. Wangeela jedha. Nama hundumaatti Waaqayyo mistira hin himu. Nama hundumaatti Waaqayyo hin asaasu. Nama hundumaaf Waaqayyo mul'ata laatu. Nama isa sodaatuuf Waaqayyo akka dhuga dhoksaa iyyuu itti maayedha. Dhoksaa isa gochuuf jedhu, isa raawwachuuf jedhu. Amma namni tokko tokko Waaqayyo bara kana keessa akkanaan jedheera jedhee dubbata. Namatti hin tolu? Maal inni nama addaa ta'e miti? Maal inni soo Yesuus hin amane? Nun soo Yesuus hin amanne? Rakkinni isaa ana bira jira. Ana bara rakkin. Malee Waaqayyo akka dubbii kooti dubbii isaatti ko maal jedha? Ati na sodaattennaan dhoksaa iyyuu waan si dhoksu hin qabu jedha. Laakka jedha. Waaqayyo orra sodaatan yaada isaa isa dhokkataa iyyuu hin dhoksu. Kakuu isaa warra gadi fageessanii hubatanii isaanin godhaa. Ameen. Sinnoo si waan Waaqayyoon sodaattee yeroo jiraattu. Waan si dhoksu hin qabu Waaqayyo. Isa borii sitti hima. Isa waggaa dhuftuu sitti hima. Jireenya kee sitti hima. Jireenya ijoollee keetii sitti hima. Waan hundumaa Waaqayyo fuula keetti hima. Yeroo garuu maal taatu? Waaqayyoon sodaattu. Waaqayyoon yeroo sodaattu. Mee ameen jedhaa. Tiksii tokko duwwaa dubbisee hin fixaan. Macaafa faarfannaa 111 lakkoofsa 5 dubbisnee finna. Har'aaf. 111. Faarfannaa 111 lakkoofsa 5. Ilaa akka jedha. Waaqayyo inni orra isa sodaataniif maal hin kennaaf? Soora hin kennaaf. Ameen jedhaa. Allaattiin jedhem gooftaan maal hin taatu? Simbirroonni maal hin ta'an? Hin facaasan. Garuu maal ta'u? Hin nyaatu. Hin dhugu. Maaliif eenyu soora isaaniin? Waaqayyootu isaan soora. Waaqayyo immoo sitti maali? Yoo na sodaatteedhe anis hin sooraa. Birriiti qabdu si soora miti. Baankii kee argitee
Kana sooraa jireenyaan sii taa'edha Waaqayyo gooftaan maccaa. Yoo maal taate? Yoo na sodaatte. Yoo na dhageesse. Akka dubbii sagalee kootitti yoo bulte. Inni warra isa sodaataniif sooran kennaaf. Kakuu isaa bara baraan maal ta'a? Yaadata. Haleluuyaa. Kakuu kee yaadata Waaqayyo. Sodaadhu Waaqayyoon. Si soora Waaqayyo. Namaa gadi sin godhu Waaqayyo. Sin gatu Waaqayyo. Eegee malee maal hin taatu? Mataa malee hin taatu sagalee Waaqayyo. Yeroo maal taatu? Yeroo Waaqayyoon sodaatu. Dhaabbannee Waaqayyoon kadhatu. Haleluuyaa. Mee Waaqayyo ganama kana hafuura kana nutti dubbatee hafuura Waaqayyoon sodaatu kana Waaqayyo akka nuuf kennu. Mee harka keessan mirgaa gara Waaqayyootti ol kaasaati. Daqiiqaa tokko akka jedha Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo jedhame. Ganama kana hafuura sodaatu naa kenni. Jireenyan jiraadhu hundumaatti. Waanan godhu hundumaatti. Si sodaadhee akkan jiraadhuuf na gargaari. Eebbatu jira si sodaachuu keessa. Abbaa Yesuus na gargaari. Gargaarsa keen barbaada. Na gargaari. Haleluuyaa. Yesuus oo halaabaa gayyaa namaa saatolabaa. Hafuura Waaqayyo jiraata. Ganama kana anaaf sabni kun si kadhanneerra. Gargaarsa kee barbaanna. Bara jiraannu kana keessatti akka nu of haaressinu gara si sodaachutti akka nu deebinuuf sagaleen kee nutti dubbachaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura si sodaatu nuuf kenni. Hafuura si sodaatu. Hafuura gad siif jedhu. Hafuura si dhaga'u. Abbaa koo maqaa Yesuusiin ganama kana anaaf saba kanaaf kenniif. Maqaa Yesuusiin kenniif. Oh haleluuyaa. Waa hafuura Waaqayyo jira mana kana. Waaqayyo sagalee isaa maal jedhe? Inni warra sodaataniif soora hin kennaaf. Kakuu isaa bara baraas hin yaadataaf. Kakuun koo hin yaadatamne kan jettu yoo jiraatte. Ani irraanfatameera kan jettu yoo jiraatte. Waaqayyoon sodaachaa jirtaa? Jireenya Waaqayyoon sodaatu qabdaa? Of gaafadhu obboleessa koo obboleetti koo. Warri onlaayinii nu dhaggeeffachaa jirtan mana teessanii of gaafadhaa. Waaqayyoon sodaachaa jirtu? Sodaan Waaqayyo mana kee keessa jira? Ijoollee kee keessa jira? Haadha manaa sirra jira? Abbaa manaa sirra jira? Waaqayyo akkasiin jedha sagalee isaati. Yooti na sodaatte ani immoo jedha ulaa Waaqarraa sirratti baneen eebba koo sirratti dhangala. Wangeela jedha kana. Si soora. Kakuu koo na yaadadha. Haleluuyaa. Garuu maal ta'e? Na sodaadhu. Na sodaadhu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Oh laabaa gayyaa namaa saatoo labaa gayyaa sheekaa laboos. Oh hafuura Waaqayyo. Kakuu gallaarra ganama kan si sodaachuudhaaf murteessineerra. Haara'uu barbaanna sinin haaressanuu jetteetta. Gara si sodaachuutti nu deebisi. Jireenya keenya nyaatame gara si sodaachuutti nu deebisi. Bara keenya nyaatame gara si sodaachuutti nu deebisi. Abbaa koo hafuurri kee ayyaanni kee maqaa Yesuusiin nu wajjin haa ta'u. Asii kaanee gara mana keenyaatti yeroo gallu hamaan nun argatin. Hamaa karaarra kan kaa'u maqaa Yesuusiin karaa keenya irraa buqqa'u. Diinni ergaa nuun dhageenye kana eebbifamuu keenya argee gammaduu keenya argee karaa kanarra qilleensa kanarra taa'ee lola adda addaa torban kana banuu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuusiin haa cabu. Haa cabu. Haa cabu. Jallinni torban kana anaaf saba kanaaf yaadame maqaa gooftaa Yesuusiin haa cabu. Lafa kanarraati kan ergamu nama keessaan kan hojjettu ganama kana sinidhaa maqaa gooftaa Yesuusiin hidhami. Hidhami. Eebba namaa kan qabdu balbala Waaqayyo namaa bane nama jalaati kan cuftu amma ganama kana
Maqaa gooftaa Yesuusiin buqqa'i. Buqqa'i. Dhukkuba erguudhaan jireenya namaan kan loltu. Sammuu namaan, qalbii namaan kan loltu. Hafuura namaan kan loltu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galagal. Fayyinni saba kanaaf haa ta'u. Warri dhukkuba adda addaa qaban ganama kana fayyan. Warri mana taa'anii dhaggeeffachaa jiran yaa Waaqayyo ganama kana dhukkubaan kan qabamanii jiran ilaa humna dhiiga Yesuusiin amma ganama nan dubbadha fayyinni isaaniif kan ta'e haa ta'u. Maqaa Yesuusiin madaasaan fayyitaniitu jedhamee caafamee jira. Harki kee arras hojjechuudhaaf hin gabaabbanne. Lafa isaan ciisaa jiran, lafa isaan dhukkubfachaa jiranitti harki fayyisuu kee maqaa Yesuusiin isaaniin kan qaqqabate haa ta'u. Maqaa Yesuusiin haa fayyan. Dhiphinni jireenya isaanii irraa cabu. Shaaddoon jireenya isaanii irraa cabu. Sodaan jireenya isaanii irraa cabu. Maqaa Yesuusiin haa cabu. Maqaa Yesuusiin haa cabu. Oh hallelujaa! Haa cabu. Waldaa akka isaan hin dhumne manatti xaxee qabuu kan barbaadu hafuura sodaan, hafuura dhiphinaan, hafuura yaaddoon, humna dhukkubaan amma ganama kana olii gallee hiileerra maqaa gooftaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Sabi kee birmaduutti akka inni jiraatuuf birmaduu inni nu baaste. Inni cubbuurraa yakkarraa biyya lafaarraa birmaduu nu baaste Yesuus. Ganama kana maqaa Yesuusiin hafuurri birmadummaatti akka nuun jiraannu nu godhu maqaa gooftaan nurratti dhangala'u. Era maqaa Yesuusiin nurratti dhangala'u. Ayyaanni kun nuuf laatamu. Humni kun nuuf laatamu. Galanni siif haa ta'u. Hojii dinqisiisaa waldaa keenya keessatti hojjechaa jirtuuf eebbifame. Sagalee kee nurratti dhangala'aa jiruuf si haa galatu. Kadhannaa nuuf kadhatamaa jiruuf si haa galatu. Faarfannaa ganama kana faarfatameef si haa galatu. Tajaajila guyyaa irraa ta'e hundumaaf eebbifame. Ulfinni isaa walitti qabamee si duwwaadhaaf haa ta'u. Namni tokko ittiin hin beekamin ati duwwaan beekami. Ati duwwaan kabajami. Ati duwwaan jajami. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa du'ee du'aa ka'e, isa mirga abbaa jiru, isa immoo ulfinaan deebi'ee dhufu maqaa Yesuus jedhii kadhannaa keenya nuuf dhaga'i. Ameen. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu gubdeen keenya irraa nuuf kennu. Yakka keenyas nuu dhiisi. Nus keeyya kiniif akka dhiisnu. Oromsattis nuun gashin. Amaas nuush malee. Mootummaan isan keetiyo. Humnis galannis biraan. Ameen. Harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Waaqayyo sin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsu. Ayyaana isaa siniif haa kennu. Maqaa abbaan, kan ilmaan, kan hafuura qulqulluun Waaqayyo tokkoon. Ameen. Nagaa Waaqayyoon naqaa.